Yeroo baay'ee hojjetanii kisaaraa. Garuu gaafa qodicha bitanii maal godhanii bu'aa qaba. Garuu dhummisaa dhuma waggaarratti gaafa laalan maal ta'a? Kisaaraadha. Yeroo isaan kisaaraa kana fudhatanii gara taaks ofiisarii gibira gabbaruudhaaf deeman immoo akkam ta'a? Maaliif kisaaraa hojjetta? Kisaaraa hojjechuun immoo hin eeyyamamu. Deebi'anii peenaalitii biraa keessa galu. An dhaabbata baay'ee nan beeka. Kan akkamii saalarii kaffaluu dadhabuudhaan kan hojjetoota battanu nan argan. Hojjetooti dhiisanii yeroo isaan deeman. Maalirraan kan ka'e damooza ji'aan danda'anii hin kaffalan. Sun immoo maal jechuudha? Dhaabbatichatu liquidity problemii keessa jiran maneejmentii isaatu rakkina guddaa qaba. Proogiraamiin qabu expensiin isaanii. Construction irra kan jiranii sektarii construction yeroo baay'ee waan an beeku jechuudha waan an argee maal godhu birrii dursanii in advance birrii fudhatu hojii isaan akka jalqabaniif 20% isaa 30% isaa birriitu kennamaaf. Birricha argachuudhaaf piroosesii mataa isaa qabaa kollaateraalii qabsiisanii hojicha ittiin jalqabuudhaaf 20% fudhatu. 20% sun kan kennameef dhaqanii hojicha ittiin jalqabaniidhaaf malee expensii biraa akka isaan oolchaniif miti. Ijoolleen maal godhu yeroo baay'ee dhaqanii makiinaa ittiin bitu. Dhaqanii piikaappii ittiin bitu. Actually isaan fayyada fiiksida setii dhaabbata isaaniidha. Amma garuu maalitti isaan gaza? Isaan galchaa kaash shoorteejiitti isaan galcha. Qaama waan hin argee jechuudha. Faabrikaa keessa pilaastikii oomishaa jiru namni tokko. Pilaastikii oomishuudhaaf operational costii gaafa jennu roo maateeriyaalii bituu haa ta'u. Achitti immoo ijoolleen namooti sararaatanii achitti hojjetan. Maateeriyaalii kamiyyuu indirectly haa ta'u wantoota fayyadaman hundumaa unwanted maal jennaani efficiently and effectively isa jennu jechuudha. Fayyadamuu danda'u qabu. Operational cost managing goone taanaan maal ta'a jechuudha. Productiin suni cost gaafa gabaatti baafnu gatiin isaa ol ka'a. Gatii sanaan gaafa gabaatti garan immoo akkam ta'u kompiitaanti ta'uu dadhabu jechuudha. Profit analysis isaanii sirriitti hojjechuu danda'u qabu. Dogoggora guddaa an argaa oolu jechuudha. Kun amma practically waan hin beekudha. Fakkeenyaaf namni tokko biddirii fudhatee hojjeta taanaan amma interestii akka baasiitti yaadu. Baankii liqii baankii irraa fudhatee hojjeta yoo ta'e amma parsentii guddaa kaffala. Parsentii 21-23 kaffala. Hojii hojjetuun nama qodaa kana nama baankii irraa liqii fudheen qodaa kana bitee nagada taanaan isaan qodaa kana bitee irraa buufadhu duwwaa yaaduun qabu. Bu'aa koo kan na jalaa hir'isan maal dabalataa jechuudha. Baankii irraa inni fudhee ittiin hojjechaa jiru interestii kana expense godheen qabachuu danda'a waan ta'eef. Qodaa kana markaatoodhaa bitee fidee gurguraa jiru. Inni nama markaatoodhaa birrii 5 fidee addanatti birrii 10 gurguree meeqan buufadhee yaada birrii 5 buufadhee. Garuu qodaa kana duukaa waciilee yookiin expensota yookiin baasiilee hafantu jiru ganaa. Sichi maal kaffalaani? Taaksii mootummaan kaffalaan, mana kiraayiin kaffalaan. Baasiilee inni itti yaanne kan ibsaa jira, kan bishaanii jira, kan yaabsisuu jira, kan buusuu jira. Dhuma waggaa irratti gibira waggaa kan gabbaru jira. Walumaa gala hooggansi murteessaadhaan faayinaansii hoogganuu danda'u. HR yookiin humna namaa hoogganuu danda'u. Dhaabbata keenyaaf istiraatejik pilaanii qopheessuun karoora waggaa 5 karoora gara fuulduraa qabatanii socho'uudhaaf isa qopheeffatanii isaan socho'uun murteessaadha. Kanaaf walumaa gala hooggansa keenyadha sababa kufaatii kan ta'uun. Kanaaf hoogganaa ta'uun tajaajilaa ta'uudha malee abbaa boosii yookiin abbaa aangoo ta'uu osoo hin ta'in geggeessaa ta'uun tajaajilaa ta'uudha. Kanaaf geggeessummaan keenya rakkoo qaba taanaan akkaataan nuyi itti dhaabbata keenya geggeessinu sadarkaa hubannootti sadarkaa beekumsaatti dogoggora qaba taanaan tootaalii dhaabbati keenya akka kufu waan shakkii qabu jechuudha. Yooyaa Dr. Waggarii Leadership Podcasting har'as egaan sagantaa keenya guyyaa har'aatiin keessummaa gara biraa qabannee isiniif dhufneerra. Sagantoota keenya yeroo darban keessatti dhimma geggeessummaa dhaabbatotaa irratti kallattii garaagaraatiin keessummoota garaagaraa isiniif afeerree isaanii wajjiniin haasaa gochaa turre, maree waliin gochaa turre, bifa barumsa qabu illee nullee keessatti hirmaannee waan isin dabarsaa turre keessatti baay'ee akkasin irraa waan gaggaarii argachaa turtanii namanna. Har'as dhaabbattoota keenyaaf, dhaabbata bizinesiitiif, dhaabbattoota bizinesii hin taane garaagaraatiif illee kan fayyadu geggeessitoonni dhaabbataallee kan isaan irraa waan guddaa irraa baratan nama akka kanaa bakka kanatti afeerree jirra.
keessummaan keenyaarraa Obbo Bookaa Daawit jedhamu. Obbo Bookaanii ogeessaa dhimma odiitii. Akkuma kanas immoo hojii geggeessaa dhaabbata Bookaa Daawit odiit firmi jedhamu kan geggeessan dhaabbata mataa isaanii hundeessanii isa kana keessatti kan hojjechaa jiranidha. Egaa Bookaanii baay'ee jaarsa ofiin jedhatee dargaggeessa ofiin jedhatee hin beeknu. Kanaaf nuti akka yeroo baay'ee jennu keessummaadhaan yeroo hundumaa isin jenna. Yonnaan immoo nu eeyyame immoo sirriitti haalaan walii wajjiniin taphachuudhaaf walii wajjiniin dudubbachuudhaaf akka ta'utti kanuma inni nu eeyyameen itti adeemna. Kanaaf irra deebinee anaa dhufu isiniin jenna. Galatoomaa. Tole eeyyamii isimmoo si jechaa adeemna. Siinaa wayya. Tole galatoomi. Ergaa kana inni nuuf eeyyame eegaan kallattiidhumaan Bookaa Daawit jechuun eenyudha? Eessatti dhalatee, eessatti baratee, barumsi isaa sadarkaa hundumaa eessatti adeemee, maal baratee, muuxannoon hojii kee maal fakkaataa? Kan jedhume isa kana dhaggeeffattoota yookaan hordoftoota keenya wajjin wal baruudhaaf waan nu fayyaduuf isa kanaan yoo jalqabne. Galatoomi, maqaan koo Bookaa Daawit Yaadasaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandiittidha. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Makaana Yesuus yookiin miishinii ittiin baradhee sadarkaa tokkooti hanga kutaa 8. Sagalii kaasee hanga kutaa 12tti immoo mana barumsaa magaalaa Mandii sadarkaa 2ffaatti baradhee xumure. Magaalaa Mandii biyya koo namni biyya isaa jibbu hin jiru. Biyyan baay'ee jaalladhuudha. Biyya namooti akka biyyaattis ta'e akka Afrikaatti illee influential ta'anii namooti fakkeenyummaa guddaa qabanii karaa afuuraas ta'ee karaa sekulaarii karaa barumsaa namooti gurguddoon kan keessaa biqilanidha. Biyyi koo Mandiidha. Biyyan baay'ee jaalladhuudha. Kallattii kanaan ibsachuu barbaadeeni. Sadarkaan barumsaa koo isa lammaffaa yookiin digirii BA digirii jalqabaa kanan baradhee magaalaa Naqamteettiin baradhee Wallagga Bahaa New Generation University College irraan baradhee Accounting and Financeedhaan eebbifame. Yeroon eebbifame very great distinctionidhaan eebbifame. Achumatti inni barsiisaa ta'ee fi waggaa tokkoof wayyachiin barsiisaa ture. Maastersii baradheera yookiin digirii lammaffaa baradheera. Isammoo Oromiyaa State University kan jedhamu irraan Public Financeedhaan fudhadheen. Kanaaf sadarkaan barumsaa koo kana fakkaata jechuun barbaada. Tole, egaan sadarkaa barnoota keetii nuuf ibsiteetta. Leenjiin dabalataa, leenjiin addaa ati leenjites yonnaa jiraate nu ibsiteeti. Isa booddee amma yeroo kanatti immoo hojii maali kan itti hojjechaa jirtu? Maalirra hojjechaa jirta? Sila tuquudhaaf yaalii gooneerra. Mee achumaan hojiitti amma hojjechaa jirtu kana immoo nuuf ibsita. Ani leenjii garaagaraa waggaatti yoo xiqqaate leenjii 3, 4, 5 nan fudhadhaan. Kan hin fudhadhu immoo ogummaa koo wajjin kan ol qabate odiitingii wajjin, akkaawuntingii wajjin, faayinaansii wajjin kan ol qabatan, maarkeetingii wajjin kan ol qabatan yeroo hundumaa nan fudhadhaa. Sadarkaa sartifikeetaattanii gara sartifikeetota 20 olii of harkaa qaba. Kana jechuun yeroo hundumaayyuu barumsa irra jiraanii ofii koo yeroo kamiyyuu update gochuudhaaf baay'een dhamaa. Ani akkuma muuxannoo hojii kootii si ibsuudhaaf almost ergan eebbifame waggaa 14dha. Ergan eebbifame yeroon itti taa'een qabu. Akkuma eebbifameen akkan sila sittime kolleejjii sanatti yookiin yuunivarsiitii sanattiin afee achumattiin barsiisaa ta'ee achii ba'een New Generation irraa ergan ba'ee gara Rift Valley deemee barsiiseera. Simneerii fa'aa kana barsiiseera. Qiddist Maariyaamii fa'aa barsiisaan tureen. Kan hin barsiisaa ture immoo akkaawuntingii man barsiisaa ture. Tuun kanaan jiru isa gadhiiseen gara baankii industirii seeneen. Baankii industirii seenee yeroo muraasa duwwaa keessa tureen gara amma hojii nama hojjechaa jiru kanatti dhufeen. Gara hojii kanaatti gaafan dhufu ani gara hojii dhuunfaa kootii akkan hojjedhu kan na godhe jalqabuma irratti actually namni kamiyyuu ofiisaa geeddaruu hin barbaada. Jijjiirama barbaada. Akkuma beeknu miindeffamanii jiraachuun, miindaadhaan hojjechuun ulfaataadha. Sanarra dhaabbadheen hojii dhuunfaa kootii uumuun qabaa, hojii dhuunfaa kootii hojjechuun qabaa jedhee man yaade. Gaafa yaadu
Akkuma nama tokkootti biizines riisarchii qopheesseera, hojjedheera, maal hojjechuun qabaa, kallattii kamirra bahuun qabaa, gaappii maaltu jira, yoo maalirratti hojjedheni milkaa'a akka jedhuun yaadaa ture. Sanarra dhaabadhee yaadee gaafa yaadu baay'een isaa kaapitaala barbaada, neetworkii barbaada, ekspiriyaansii hojii sanaan barbaada, muuxannoo barbaada. Itti yaadeeman maaliifin profeeshinii manamma qabuun gara hojiittiin seenu jedhee yaade. Gaafan hojii faayinaansii ijjina ol qabatu, akkaawuntingii ijjina, odiitii ijjina ol qabatu gaafan ilaalu immoo gaappii qaba ture. So kallattii masanaaniin gara jalqaba duraa gara authorized accountantii ta'uttiin seenee laayisensii sanaa Oromiyaa irraan fudhadheeni kiraateeriyaa baay'ee qaba ture. Ekspiriyaansii si gaafataa dabalatee COC egzaamii barbaada ture. Sana hundumaa ulaagaa sana guuteen gara kamitti dhufee gara authorized accountantii ta'utti dhufee jechuudha. Achi gaafan hojii isa qicirrii sana gadhiisee gara laayisensii baafadhee dhufuutti dhufu chaalenjoota baay'eetu na mudatee hojii sana gadhiiseen dhufee biiroo kiraayii kaffaluun hin ulfaataa, kastamarri hin jiranii, beekamtiin hin jiru, neetworkiin hin jiru, chaalenjii guddaatu na mudatee. Sitti meeraanii baankii hojjedheeraa, poozishinii amma siiniyer akkaawuntaantiitti deemeeraa. Damooza yaaddee hin beeku ji'a koo eegeeman fudhadhaa amma hin jiru. Ergan gadhiiseeti gadi bu'ee maal gochuu jalqabee vaatii birrii 300dhaan birrii 500 namootarraatii deemee waraqata sassaabee gabiiwwachiitti riippoortii gochuu jalqabe yaadi. Baay'ee chaalenjii na godhee sun hundinuu garuu keessa koo maaltu ture ani ogeessaa yeroo sanatti laayisensii sana waan hin qabuu fi akkaawuntaantii cimaa, akkaawuntaantii beekamaa, kastamarii baay'ee qabu kan namooti baay'een isa prefer godhan ta'uudhaaf hin teenye abdii hin kutanne. Yeroodhaaf kastamarii dhabuun koo, yeroodhaaf nama wajjin ol wallaaluun koo, eenyuun tokko utuu hin ilaaleen hin itti gale. Nama tokko jala galee hojjedhee achitti nama wajjin ol baree neetworkii wayii uumee miti. Lafuma duwwaa irratti hin biiroo bane. Innaa utuman deemuu egaa chaalenjooti akkuma ati beektu namni mul'ata qabu qixxeema sana immoo chaalenjii baay'eetu isa mudata. Chaalenjoota sana hundumaa obsuudhaan danda'uudhaan dukkanicha keessa taa'ee ifa fuula koo dura jiru ilaaluudhaan yeroo tokko akkas naan jedhan maatiirraa ati ba'aa nutti taata naan jedhan. Maaliif jennaan bakka waaqayyo hojii baay'ee sii kennee isa qacaramuu jechuudha. Kolleejjiin dhiistee, baankiin dhiistee yeroo tokko immoo important exportii irra deemeeyyuu maneejarii ta'ee hojjedheera, hoogganaa ta'ee hojjedheera. Isa hin dhiistee ammoo hojii dhuunfaa koodhaan hojjettaa. Hojiin dhuunfaa koo neetworkiidhaan malee, namaan malee, birriidhaan malee, maaliidhaan malee hin hojjetamu. Milkaa'an jirtu. Bakka nutti ba'aa taata jedhee na yaadda'an. Ani garuu akkasiin jedheen. Mul'ati lola qabaa, qorumsa qabaa, yeroodhaaf akka ati yaadde ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu ati mul'ata kee biraan haftu taanaan inoo mulkoofta waan ta'eef ani ba'aan isinirraa fuudha malee ani ba'aan ta'uun jedheen. Kallattii kanaan utuman deemuu wantoota baay'ee waaqayyo hin sirreesse. Akkaawunting fiirmiin koo hin jabaate. Akkaawunting fiirmii irra taa'ee amma immoo gaappii tokkotu natti mul'ate maarketii kana keessa. Maal jedhama akkaawunting fiirmiin kee kun? Fiirmiin ni jalqabaa Bookaa Daawit authorized accountant jedha ture. Achirra taa'eetuun kan hojjedhu gaappii wayiin arga. Gaappii maaliin argaa? Akkaawuntingiin qabiinsuma herregaa irratti faayinaanshaal isteetimentii qopheessuudha. Faayinaanshaal rikeerdii qopheessitee gabiiwwachiidhaaf isteekholderiidhaaf dhiyeessuudha. Faayinaanshaal rikeerdii jechuun akka dhaggeeffattoonni keenya sirriitti hubatanitti baasii galii dhaabbata tokko seeraan galmeessitee seera herregaatiin galmeessitee qaama barbaaduuf stakeholder gaafa jennu baankii haa ta'uu, taaks ofiisii haa ta'uu, gaavarmentii haa ta'uu, investeeraa ta'uu dhiyeessuudha. Hojichi akkaawuntaantiin maal hojjetaa? Faayinaanshaal isteetimentii qofa qopheessuudha. Rikeerdi gochuu duwwaadha. Galmeessuu duwwaadha. Galmeessee faayinaanshaal isteetimentii sana rikeerdi godhee seera herregaatiin, seera biyya kanaatiin
Seera herreega faayinaansii biyyi kun yeroo yeroodhaan baasu irratti hundaa'ee qopheessuudhaan dhiyeessuu qofaadha. Innaa gaabbii ani arge maa inni erga hojjetamee raawwate booddee garuu ashuuraansii barbaada. Faayinaanshaal isteetmentiin sun qofaasaa ga'aa ta'uu dhiisuu danda'a. Ashuuraansii barbaada gaafan jedhu for example ammati PLC tokko hundeessita. PLC tokko hundeessitee PLC sana irratti eewuun qacartaa ogeessa qacarta. Ogeessa faayinaansii qacarta. Dhaabbaticha kan geggeessu maneejara qacarta. Parcheezarii qacarta. Ati iddoo biraa teessa isaan dhaabbaticha hoogganu. So faayinaanshaal isteetmentii sana qopheessee kan dhiyeessu eenyudha? Dhaabbatichatu hojjetee qopheessee kun baasii keenyadhaa, kun galii keenyadhaa, barana ammana buufanne jedhee waan jiru hundumaa fidee dhiyeessa. Ati garuu ala jirtaa abbaa qabeenyaati. Isa isaan hojjetan kana amanuudhaaf maal si barbaada? Odiitara si barbaada. Qaama ashuur si godhu kana barbaada. Faayinaanshaal isteetmentii qophaa'e kana qaami ashuur si godhu tokko isa amma odiitii jennu jechuudha. Yookiin ogummaa sana kan qabuun immoo odiitara jennu isa si barbaada jechuudha. So hojii kana gaafan hojjedhu maaliin arga ture gaabbiin faayinaanshaal isteetmentiin hin qophaa'a malee ashuuraansii garuu hin qabu ture. So maaliifin gara biizinasii kanaatti yookiin immoo gara pirofeeshinii koo kana immoo gara sanaatti hin guddisu jedheen kiraateeriyaan irraa eegamu hundumaa raawwadhee odiit fiirmii amman hoogganaa hojjechaa jiru kana hundeessee jechuudha. Tole. Baay'ee gaariidha. Yaada gaggaarii nu kaasaa jirta. Egaa gara certified ta'uu yookaan immoo gara odiitara certificate qabu yookaan mirkaneeffatee hojjetu tokkotti isa sinaatti utuu hin dhufin dura wanta ati keessa keetii qabda turte yeroo barsiiftu irratti qabatamaadhumatti immoo hojii sana irratti hojjettee wantoota ati keessa keetii qabda turte konfiidensii yookaan immoo ofitti amanamummaa kan siif kenne cabsitee gara hojii kanaatti of dandeessee dhaabbattee itti gaafatamummaa fudhattee akka ati hojjettuuf kan si godhe keessa kee kan ture kwaalitoonni jiranii akka ogeessaattis akka liidershiippitti dhufte gaanii dhaabbata dhaabbata geggeessita. Sanaaf maaltu keessa kee ture yeroo sina dugda duuba deebitee har'a teessee yeroo sina yeroo ilaaltu maal qabda turte? Inni kun warra akka kee yeroo sina ati irra turte irra jirantu har'a jira waanta ta'eef maaltu keessa kee ture har'a isaan isa sinarraa maal waan irraa baratamutu jira yoonnaa ta'e meesa sina nu kaasi. Guddaa galatoomii anaan gara hojii dhuunfaa kootii hojjechuuti yookiin gara kanatti akkan dhufu kan na godhe walumaa gala keessa koo daa'imummaatti kaasee mul'ata dhuunfaa kootii qaba. Mul'ati dhuunfaa kootii ani qabu wanta tokkorraa jechuun for example maal jedheensi ibsaa nyaatallee neechariimaan gosa tokko danda'e hin jaalladhu. Isan kaleessa jibbee deebi'ee hin jaalladha. Kana yeroon siin jedhu flaakchuweetiin godhaan. Hojii dhuunfaa keetii gaafa hojjettu maaltu jira? Akka barbaaddetti mul'ata mataa kee qopheessitee akka barbaaddetti hojjettaan. Kallattii barbaaddu irra baatee hojjettaan. Yeroon kana jedhu hoogganamuun sirrii miti yookiin sana tuffii sanaa keessa jibbiinsa sanaa keessa galuu osoo hin ta'in mul'ata mataa keetiin sochoota. Mucaan tokko yeroo tokko akkas naan jedheen boo kanaan jedhe. Hojii dhuunfaa kee gaafa hojjettu musliiman kallattii dhumaaniti Allah wajjin wal argita naan jedhe. Gaafa garuu qacaramtee hojjettu naan jedhe boosii keedha Allahan kee naan jedhe. Hoogganaa keetu maalidhaa? Waaqa sitti ta'a jedhe. Damooza isa gaafatta jedhe. Guddina damooza isa gaafatta jedhe. Hiyyama isa gaafatta jedhe. Kana hojjedhu hin jettu jedhe. Kana hojjechuu qabda jedhamee sitti kennama jedhe. Kanaaf hojii dhuunfaa hojjechuun flexibility waan barbaaddu waan keessa kee jiru hojjechuu raawwachuu siif mijeessaan. Duruma yeroon baradhus maal ture ani waanan baradhe hojiitti gedderuun fedhii koo ture. Practically ilaaluun barbaada, itti bu'ee ilaaluun barbaadaan, tiyoorii duwwaa akka inni ta'uun barbaaduun ture durumayyuu jechuudha. Ergasii booddee immoo gaafa dhufee gara industirii hojiitti galu immoo hin danda'ama. Brainstorming jennu jira miti kallattii 360 teessee gaafa yaaddu biizines aayidiyaa gaafa generate godhu nan danda'a kan jedhu keessa koo durumayyuu tureera waan ta'eef kallattii sanaan itti seene. Kanaaf namni ofii isaatii isa barate hojiitti gedderuu nan danda'a jedhee nama na taanaan hinuma danda'a. Garuu hin danda'u jedha taanaan hin danda'u. Kan inni hin danda'u jedhuuf riizinoota baay'ee qabaachuu danda'a. Firan qabu, birrii hin qabu.
neetworkiin qabu akkasidha. Fuula isaa dura gaafa laalu immoo dukkana ilaala taana nan kassaraadha taana inuma kassara. Ani amma fakkeenya tokkoon sii kaasa. Namooti hiriyooti koo naannoo koo irra jiranii deciisioniin kee baay'ee ulfaataadha. Akkaataa itti deciisionii fudhattu murtoo sanatti seentu. Ani deciisionii koo kanan ilaaluun jedha namootaan. For example ani nama amantaati. Waaqayyootti baay'ee namanaa. Waaqayyoon baay'ee nabdaddaa. Eenyu gararraa professionii koo gararraa experience koo gararraa dandeettii koo waan hin hojjedhu gararraa waaqayyoon hin nabdadha. Waaqayyoon hin amanadha. Sanarra dhaabadhee gaafa yaadu immoo fuula koo dura gaafa ilaalu waaqayyo akkana gargaaruu yaada malee akkan kassaru akkan galu akkan intini yoon rakkina kiyyoo biraa keessa akkan galutti ofii yaadu. Isa yaadu sana waan an ta'uuf jechuudha. Kanaaf anamma ariitiidhumaan hin murteessa. For example ani kolleejjiitii ba'ee baankii galuudhaaf nan rakkiste. Baankiitii ba'ee hojii dhuunfaa hojjechuudhaaf nan rakkiste. Hojiitti gaafan seenu murtoo sana gaafan fudhadhu namooti waan ani rash ta'u itti fakkaata waan an ariifadhu itti fakkaata namootatti. Miti garuu an amantaa guddaaf konfiidensii guddaa waaqayyoo irratti waan an qabuuf waaqayyoo na gargaara waan jedhee yaaduu fi biizinesii haaraatti galuudhaaf hojii hojjechuudhaaf sodaa tokko hin qabu. Fuula kee dura innati ilaaltu for example gaafan hojii kana gadhiisu yookiin gaafan waan akkasii godhu kana yoon akkas ta'e jettee yaadda taanaan ati isa laalaa jiraatta waan ta'eef isa laalaa hojjetta waan ta'eef wanti biraa wanti si mudatu tokko iyyuu hin jiru. Garuu lakki akkas miti bittee milkaa'ina ilaalaa, guddina ilaalaa, ifa ilaalaa deemta taanaan isuma sana jiraattaati. Wanta ilaaltu wanta yaaddu sana dirqamuma taataan. Yeroo baay'ee manan dhagaa namootarraa sodaadhiin ture inni sodaadhee naanafne nabaluun naa sodaate nan dhagaan akkasii. Sanarraa kaasee amma namoota yeroo tokko tokko konkolaataa gaafa oofan namooti haati manootii yookiin namooti maaltiin jedhuun yeroo tokko tokko maaloo kasee dhiyaarraa waamti keessi koo natti tolaa miti jedhuun. Woordii sana utuu hin baasne ta'e baay'isoo utuu hin baasne ta'e waan ta'u. Akkuma isaan jedhan immoo yeroo biraa maal argitaa yeroo tokko booddee ansilasiin hin jenne. Oromoon maal jedhaa? Hapheen godhee maal jedhaa? Afaan na jala qabde yookiin afaan ol jala qabu jedhama. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti amantaadha. Inni guddaanii jechuudha. Keessa kee nan guddadha, nan hojjechuu nan danda'a, milkaa'uu nan danda'a, ani ga'aadha jetteennaan waan sirraa eegamu afaan qofaan osoo hin ta'in waan sirraa eegamu ga'ee kee baatee raawwattee garuu gochuudhaa fi riskii kaalkuleet gochuu waliin hin mormu mini kun. Waliin asirratti ifan sii godha. Amma riiskii akka ogeessa tokkootti baay'ee gaariidha gaaffiin kee. Akka ogeessa tokkootti riiskii kaalkuleetiin goonaan. Nuti garuu immoo ani personaalii ogummaa biyya lafaa duwwaan nama hoogganamu miti. Sii galee miti. Amma namni kamiyyuu gaafa teenyee yaannu akkuma seekulaariitti iyyuu jechuudha. Teenyee yaannu namni tokko biyya lafaa kanarratti milkaa'uudhaa fi hafuura ittiin hoogganamu qabaachuu qaba. Hafuura waaqayyoo jedhii, hafuura saambadii jedhii, waaqa jedhee waan amanatu tokko qabaachuu qaba. Inni kun piriinsiipiliidha milkaa'inuma tokkoof. Waan sodaatu, waan amanatu, waan na gargaara jedhu tokko qabaachuu qaba. Akkuma beeknu jechuudha. Kanaaf amma riiskii sana nuti minimize as a professional minimize nan godha. Minimizationii sana irratti nan hojjedha. Akkuma nuyi beeknu remove gochuu hin dandeenyu. Amantiin keenya garuu amantiin keenya biizinesii keessatti, amantiin keenya hojii hafuuraa keenya keessatti, amantiin hoggansa keenya keessatti baay'ee murteessaadha. Riiskiin akkuma ta'ettu jiru garuu nuti riiskii keenya principle of riiskiin akkaataa inni nutti ibsu qofaan osoo hin ta'in amantii keenya riiskoota sana gararraa hojjechuu milkaa'uu dandeenyaadha. Tole. Egaan hordoftoota keenya maree nuti amma obbo Bookaa Daawwitii wajjiniin godhaa jirru dhaggeeffachaa jirtu. Hamma ammaatti kan nuti walii wajjiniin dubbachaa turre muuxannoo isaanii maaltu akka isaan gara hojii kanaatti yookaan gara dhaabbata kana bu'uuressu hundeessuutti akka isaan dhufan maal isaan godhe yeroo sana haalli isaan keessa turan maal fakkaata ture kan jedhu kanaatti muuxannoo isaanii kaasanii nuuf hiraa jiru. Dhimmoota baay'ee gurguddaa dhaabbatoota sadarkaa garaa garaarra jiranii barbaachisan isaanii wajjiniin yeroo muraasa qabnu keessatti walii wajjiniin haasa'uudhaaf jenna. Kanaaf nu waliin tura. Poodkaastii keenya achumaan immoo yonnaa isinitti tole laayik godha. Itti dabalataan immoo warra kaan biraa akka ga'uuf sheer godha, sabskiraayib godha isiniin jenna. Kanuma jechaa egaan ammas gara maree keenyaatti yeroo deebinu dhaabbati keessan kan egaan hojii
liidarshiipiidha jechuudha. Gaanii irra kan isin hojjechaa jirtanii dhaabbata dhuunfaa keessanii yookaan dhuunfaa keetii hundeessiteetta. Dhaabbata hundeessite kana keessatti immoo egaanii ga'een kee nutti himuu dandeessaa akka bu'uuressaa fi hojii geggeessaa olaanaatti akka ta'e odeeffannoo qabna. Adda yoo ta'e nutti himta. Isa kana keessatti hojiitti akka geggeessummaatti hojjettu. Hojii geggeessummaa achi keessatti namoonni hojjetoota meeqa qabdaa? Caasaan ati qabdu maal fakkaataa? Isa keessatti hojii geggeessummaan ga'ee liidarship roolii yoo ati hojjettu taphattu yookaan maayinni namoota dhaabbata keessaa kallattiidhaan geggeessitu qofatu hin ta'in namoonni ati influensi gootu wajjiniin haasoftu dhaabbileen garaagaraa namoonni dhuunfaallee ta'uu danda'anna. Isa kana keessatti ga'een ati liidarship rooliin ati akka dhaabbata keetiitti taphachaa jirtu maal fakkaata? Sanuma wajjiniin immoo wal qabsiifne dhaabbati kee kun egaanii maal hojjetaa? Hojiilee inni gurguddaa inni hojjetu kuni maal fakkaataa? Hojiilee gurguddaa akkam akkamiiti? Dhaabbata akkam akkamii wajjinis hojjettu? Isa jedhu kana mee yoo nu kaafte. Guddaa galatoomii. Akkuma ati jette dhaabbatichi anaan hundaa'ee maqaan dhaabbatichaa Bookaa Daawit odiitii firm jedhama. Maqaa makeerraa ka'ee jechuudha. Maqaa makoorraa ka'ee jechuudha. Professional yookiin certificate yookiin competence certificatein maqaa kootiin waan kennameef trade name itti geddaruu hin dandeenye. Trade namein seera mataa isaatii qaba gaafa professioniitti ta'u jechuudha. Professional certificate kee trade nameidhaan gochuudhaafi kiraateeriyaa addaa qaba waan ta'eef hin godhin jira malee trade name develop godheenuu ture BDY business group jedhee godheera garuu approving gochisiifne qaama laayisensii biqaatuma ragaagacaa sana nuu kenne jechuudha. Dabalataan hojii konsaltaansii nan hojjedha Itoophiyaa Management Institute irraati certify ta'een jira. Kanaaf dhaabbatichi anumaan hundaa'ee hojii nuyi hojjennu inni jalqabaa irratti hojii odiitiiti. Hojii odiitii kana immoo kan nuyi hojjennu kastaamarooti keenya yookiin maamiltooti keenya dhaabbata dhuunfaa private business traderoota akkasuma dhaabbata miti mootummaa yookiin NGO jedhamaniif hin hojjenna. Qaama kan akka baankiifis hin hojjenna. Hojiin keenya sadarkaa odiitiitti warra kanaaf hojjenna jechuudha odiitii. Inni kabaraan konsaltaansii laannaa ammas konsaltaansii kan laannu baay'inaan taaksii konsaltaansiidha kan laannu. Taaksii konsaltaansiin immoo yeroo ammaa kanatti baay'ee wanta daldaltooti kamiyyuu abbootiin qabeenyaa yookiin biizinesmaaniin kamiyyuu giddu galeessa godhate yookiin maalitti kennee jennu? Xiyyeeffannootti kennee ilaaluu qabuudha waan ta'eef sababni isaa mootummaan kallattii hundumaadhaan taaksii irratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa waan jiruuf daldaltooti keenya abbootii qabeenyaa keenya immoo akkamitti taaksii peenaalitii keessaa adabbii jala akka hin galleef gorsa keenya kana akka fudhatan akkasuma gorsa keenya kanaan isaaniin tajaajilaa jirra. Kanaaf hojii lama hojjennaa jechuudha. Inni tokko odiitii hojjennaa, inni lammataa konsaltaansiidha. Konsaltaansii keenya jalatti taaksii konsaltaansii laannaanii isa jalqabaa irratti garuu odiitiidha kan nuyi hojjennu. As a firm kan laannu tajaajila odiitiiti. Kan nuyi laannuuf immoo dhaabbilee miti mootummaaf dhaabbilee biizinesi orgaanaayzeeshinii dhuunfaadhaan socho'an daldaltoota kamiifiyyuu laannaa jechuudha. Tole. Egaan akkuma kaayyoo nuti qabannee jirru keessatti dhaabbattoonni keenya akka isaan milkaa'an barbaanna. Dhaabbata dhuunfaa dhaabanii dhaabbata kaakuu garaagaraa irra jiran kun akka isaan milkaa'an barbaanna. Har'as isiniin akka dhaabbata dhimma odiitii irratti hojjetu tokkoo fi gorsaa tokko irratti kan isiniin afeerreefis kanaaf wanta ta'eef milkaa'inni dhaabbati keenya yeroo baay'ee hin jalqabu. Tu baay'ee hin turuun immoo deebi'anii kufuu. Akka eegamuu qabutti guddina guddachuu qabanitu hin guddatiniti yeroo baay'ee rakkoo garaagaraa keessa galu kan jedhu kuni qorannoo garaagaraattis jira. Hubannoodhuma namoota baay'ee keessa jirus jira. Qabatamaattis immoo kan atis nutis beennu dhaabbati garaagaraa jiru wanta ta'eef isa kana keessatti mee dhaabbata keessanii wajjin hojjechuun dhaabbattoota keenya rakkoo akkam akkamiirraa isaan oolcha? Inni guddaan silas naa kaastee turte. Walumaa gala hooggansi murteessaadhaan faayinaansii hoogganuu danda'uun HR yookiin humna namaa hoogganuu danda'uun dhaabbata keenyaaf
istiraatejik pilaanii qopheessuun karoora waggaa 5 karoora gara fuulduraa qabatanii socho'uudhaaf isa qopheeffatanii isaan socho'uun murteessaadha. Kanaaf walumaa gala hooggansa keenyadha sababa kufaatii kan ta'uun. Kanaaf hoogganaa ta'uun tajaajilaa ta'uudha malee abbaa boosii yookiin abbaa aangoo ta'uu osoo hin ta'in geggeessaa ta'uun geggeessaa ta'uun tajaajilaa ta'uudha. Kanaaf geggeessummaan keenya rakkoo qaba taanaan akkaataa nuyi itti dhaabbata keenya geggeessinu sadarkaa hubannootti sadarkaa beekumsaatti dogoggora qaba taanaan tootaalii dhaabbati keenya akka kufu waan shakkiin qabu jechuudha. Kanaaf nuti kan hin jennu namni kamiyyuu ogummaa irratti kan hundaa'e piriinsiipilii liidarshiippii fakkeenyaaf kallattii kan keessaniitiin yeroo yeroodhaan darbu dhaggeeffachuudhaan ofiisaa apdeet gochuudhaan dhaabbata isaa hoogganuu qabaan. Kanaaf amma rakkoon namoota keenyaa inni guddaan maayinni rakkoo hooggansaati. Rakkoon hooggansaa hoogganaan tokko maal ta'uu qaba? Hoogganaan tokko karaakterii akkamii qabaachuu qaba? Amala akkamii qabaachuu qaba? Yookiin piriinsiipilii akkamii hordofuu qaba? Kompiitensii akkamii qabaachuu qaba? Dandeettii akkamii qabaachuu qaba kan jedhu ofii inni dhuunfaadhaan kan isaa hoogganus inni qacaramee hoogganus ogummaa sanaa giddu galeessa godhatee isarratti fookas godhee hojjete hin milkaa'an. Kanaaf hooggansi egaa namni tokko hoogganaan tokko dadhabaadha yookiin hooggansi dhaabbatichaa dadhabaa ta'ee jennaan dhaabbatichi numa kufa. Fakkeenyaaf amma akkamiin jedheen kaasa yeroo baay'ee isteekhooldarooti jiru kan amma dhaabbati tokko isteekhooldarii hedduu qaba. Mitiire fayyadamtoota hedduu qaba isteekhooldarii gaafa jennu jechuudha. For example amma akka dhaabbata kootiitti isteekhooldarii jechuun baay'een qaba. Kastamariin isteekhooldarii koodha. Mitiire fayyadamaa koodha kastamariin. Mootummaan isteekhooldaridha. Investarri isteekhooldaridha. Baankoti isteekhooldaroota kireeditaroota jechuudha. Namooti dokumentii nu biraa bahu fayyadaman hundumti isaanii isteekhooldaridha. Amma dhaabbati tokko isteekhooldaroota isaa kanaaf jiraachuu danda'u qabaan. Fakkeenyaaf maal jenna? Jalqabatti kastamariidhaaf dursa laachuu qabnaa jenna. Dhaabbati tokko akka milkaa'uudhaaf. Dhaabbati tokko akka milkaa'uudhaaf akka itti fufuudhaaf dursa maal laachuu qabaa? Dursa kastamariidhaaf laachuu qaba. Sadarkaa piriinsiipiliitti maal jenna? Kastamariis alfaa omeegaa. Kastamariis a king. Kastamariis always right. Kana gaa jennu kastamariin alfaa omeegaa ragaa jennu iddoo waaqaa buusuu keenya osoo hin ta'in sababa argama dhaabbatichaati. Amma kastamariin hin jiru taanaan eenyutti gurgurta? Eenyutu tajaajila kee fudhata? Eenyutu piroodaaktii kee fudhata? Kanaaf kastamarii jalqaba laachuun dirqamadha jechuudha. Kastamariif jalqaba laachuu jechuun fakkeenya tokkoon sii kaasa. Manuma nyaataa yoo deemte waan qaban sitti gurguru malee waan barbaaddu irraa bitatta miti. Ati miriindaa jettaa kokaatu jira siin jedha. Ati ispiraayitii jettaa faantaa anaanaasii jira jedhee durbanuu jalqabe. Fedhii isaa sitti gurgurata malee fedhii isaa miti. So kastamariin tokko immoo biizines orgaanaayizeshiniin tokko immoo kontiiniitii qabaachuudhaaf milkaa'uudhaaf itti fufuudhaaf dursa eenyuudhaaf laachuu qabaa? Kastamariidhaaf laachuu danda'u qabaan. Amma namooti baay'een utuu kastamariidhaaf dursa hin laatiin piroogiraamiin isaanii buufachuudhaaf soormuudhaaf guddachuudhaaf karoora kana qabu. Garuu sun hundinuu guddachuun buufachuun bal'achuun kan dhufu the way we manage our customer no. Kastamarii nuti manage goonurraanidha. Qophiin Dr. Waggaarii Leadership Podcast hooggansa dhaabbilee irratti muuxannoo geggeessummaatiin kanneen addunyaa irratti fakkeenyummaa qaban kan irraa muuxattan yoo ta'u torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'udha. Podcastii hooggansa Dr. Waggaarii A Voice for Better Impacts qophii dhiibbaa caalamaa uumuu danda'u daawwachaa jirtu. Hoogganaa yeroo dheeraa taatus ta'e imala kee reefuu jalqabdu keessatti guddachuudhaaf qormaata geggeessummaa keessa jirtu dandamatte hojiitti jirtu milkeessuudhaaf bakka sirrii ta'e jirta. Nu waliin turi. Lammaffaa kanatti dursa laachuu fi qabdu dhaabbati kee akka konsiistensii qabaatuuf akka inni itti fufuu fi hojjetaa hojjechiiftuu fi wajjiniin hojjettudha. Hojjetaa ati hojjechiiftuu fi wajjiniin hojjettuuf dursa laattu taanaan dhaabbata keetiif qofa dursa laatta taanaan hojjetaadhaaf dursa laattu taanaan hojjetaan sun maal godha? Hojicha ati karoorfatte kallattii ati karoorsitteen hin hojjetu. Kallattii ati karoorfatte sanaan kallattii istiraatejik pilaanii haa ta'u, goolii haa ta'u, miishinii haa ta'u, viijinii dhaabbata sanaatiin hin hojjetuun. Maaliif itti tolaa miti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kastamarii itti toleera taanaan lammata immoo eenyuudhaaf tolchitaanii hojjetaa kee itti toluu danda'u qaban.
Hojjetaan biiroo kee keessa jiru kan kooti jedhee hojjechuu danda'u qabaan. Sadarkaa saalariitiin haa ta'u, sadarkaa maneejimentii sansilasiin jedheen haa ta'u, hoogganaan tokko hojjetaa irratti boosii ta'a taanaan, aangoo itti agarsiisa taanaan, firiidamiin kennuuf taanaan. Kana gaafa jennu piriinsiipilii hooggansaa cabsaa jechuu miti. Gin kallattiin ittiin hojjetu. Yeroo baay'ee nan arganam. Hoogganaadha. Amma hojjetaa beekumsa hin qaban. Amma hojjetaa dandeettii hojii sanaa iyyuu hin qaban. Warri sana hooggananii jechuudha. Yeroo kana kun immoo maal godhaanii sababa infiriitii kompleksiin garaagaraa dhufuu fi hojjetaa irratti caanaa uumuudhaan, hojjetaa hacuucuudhaan, doorsisuudhaan envaayiroomentii hojii sanaa balleessu. Hojjetaan immoo ittiin tolle taanaan kastamarii dhufu maal godhaanii balleessaan. Akkaataan itti kastamarii sana tiriit godhu. Yeroo tokko tokko mana mootummaa fa'aa seentee gaafa hojjenne haasoftu nagaadhaa yoo teettillee jechuudha. Nagaadha dallanii nagaadha. Ergati kominikeetii isa guute maanni aartee turte midhaan jedhu lakkaa buusii ijjiin olloleera ta'a. Argitee amma tokko tokko immoo anillee poozitiiviliin naqee haasofsiisee yoo inni dheekkame illee yoo maanni jedhillee hubadhee ta'a qabbaneeffatu. Inni tokko immoo hin lola. Mana keen dhufee mana hojii maal si gabbadu lolii sakkaa. Envaayiroomentiin hojii sanaa badeera jechuudha. Kanaaf hooggansa irratti kufneerra taanaan dhaabbati keenya kufa. Kanaaf sadarkaa hooggansaatti kan hin dursa laachuu fi qabnu kastamariidhaaf dursa laannaa. Kun kaalcharii ani fiirmii koo irratti piraaktiis gochaa jirudha. Lammaffaa istaafii irratti goona. Sadaffaa akka fiirmiittoo konkolaataatti fudhadhanii dhaabbata gaafan ibsu. Konkolaataan hoogganaa shufeerii qabaa. Hoogganaa haa jennu namooti keessa jiran, namooti imaltoota qabatee jira, namoota achi keessa hojjetan qabatee jira. Makiinaan suni bilishitii qabataanaan hoogganaanis, imaltootis, warri shufeerii ta'anis hundumtiniyyuu hin dhaabatanii jechuudha. Kanaaf maal goonaanii jechuudha. Dhaabbata keenya irratti tibureetii laannee dursa kan laannu garuu eenyuu fi maamiltoota keenyaaf fakkeenyaaf makiinaan sun yoo galagale bilishitii rakkoo garaagaraatiin yoo makiinaan sun kufe lubbuu namaatu bada. Riiskii hedduu keessa galla. Dhaabbata keenya sakkeetti yaaduu danda'u qabna. Dhaabbati keenya kun gaafa dhaabbate hojjetooti nu biraa ari'aman, nu biraa irratan, mana qabu, ijoollee qabu, qe'ee qabu, jireenya qabu. Sadarkaa kanaan ilaaluu danda'u qabna. Kanaaf hooggansa keenya giddugaleessa kan hin godhachuu qabnu dhaabbati ani hoogganaa jiru kun kastamariin satisfaayi ta'eeraawu. Kastamarii kootti tolaadhaawu, hojjetaa kootti tolaadhaawu. Saniin booddee kastamariitti toleera taanaan, hojjetaatti toleera taanaan isa sila tokko hojjetee galu hojjetaan itti toleera taanaan baay'isuu 5 hojjetee galaan itti tolaadha waan ta'eef. Ittiin tolle taanaan garuu maal godhaanii isee sila tokko hojjechuu danda'uyyuu ibsaatu hin jiru. Sanatu hin jiru. Kanatu hin ta'e. Kanarra akkadhe sanan ta'edhe sababa uumee hojii kee dilee godhaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Qabxii gaggaariitii nuuf kaasaa jirtu. Kanaaf kallattiidhumaan egaan geggeessitoonni hubannoo dhimma qabaa herregaa yookaan irratti wal qabatee beekuun isaanii hammam barbaachisaadha. Dhaabbata tokko iddootti eeguu sababa dhaabbati tokko hin milkoofneef sababoonni baay'een jiraachuu danda'a. Akkamitti garuu sababi qabaa herregaa wajjin wal qabatee akkamitti kufaatii yookaan immoo geggeessummaa milkaa'ina hin qabnellee ta'ee dhaabbata sanallee kuffisuu akkamittiin danda'a. Kana keessatti immoo wanti isin mudate dhaabbattoonni isin hojii keessatti illee argitan dhaabbatuma gaarii deemaa ture isinillee wajjin hojjechaa turtanis haa ta'u dhiyeenyaanis beektanis haa ta'u kan kala garaa garaatiin dhageessan garuu rakkoodhuma qabaa kana wajjin wal qabatuun yookaan immoo wanta isin gabaasa isin laattanii fi gabaasa odiitii isin laattaniif sanallee yeroo irratti itti fayyadamanii yeroodhaan fooyyessaa adeemuu dhiisuurraan kan ka'e rakkoon irra ga'ee wanti akkasii wajjin muuxannoon warra amma rakkoon kun irra hin ga'in akka irraa barataniif geggeessitoonni keenya immoo kana keessatti ga'een isaanii maa inni hubannoon kanallee qabaachuudhaaf hammam barbaachisaa kan jedhu sinamee yoo nu kaafte. Galatoomii hoogganaan tokko akkuma sila kaasne faayinaansii duwwaa hooggana miti humna namaan hooggana faayinaansiin hooggana walumaa gala dhaabbaticha hoogganaan keessumaa kufaatii guddaa kan fidu immoo inni kan biraan maalidha warri kaan akkuma ati jette inputiidha hundumtiyyuu wal qabatee deeman faayinaansiin isaanii gaarii ta'ee humna namaa irratti yoo dadhaboodha ta'e akkaataatti hojjetoota isaanii qabatanii dadhabaadha yoo ta'e dhaabbatichi gara kufaatiitti deemuun salphaadha. Garuu kallattiidhaan faayinaansii wajjin kan wal qabate maal gochuu qabu kan jedhu irratti
Inni dura kaashii maneej gochuu danda'u qabuun, kaashii isaanii hoogganuu danda'u qabuun, kaashii isaanii hoogganuu danda'u qabu gaafan jedhu kaash inflow in the outflow birriin sassaabamu jira, birriin bakkeetti kaffalamu jira. Inflow in the outflow isa kana maal gochuu qabu? Maneej gochuu danda'u qabuun. Maneej gochuu danda'u qabu gaafa jennu for example maal gochuu danda'u qabu? Pilaanii qabaachuu qabu. Baajetaa fi foorkastii qopheessuu danda'u qabuun. For example, bamiin sadarkaa salphaatti yookiin xiqqaamatti minimum requirement jechuudha. Minimum requirementiin pilaanii ji'a tokko keessatti galii hammamiin qaba, baasii hammamiin qaba, expense hammamiitu na eeggata, salary hammamiin kaffala, taaksii hammaman kaffala, contingencyidhaaf immoo hammam qabaachuun qaba jedhanii karoorfachuu danda'u qabuun. Yoo rakkoon dhufee fi hammamiin qabadha. Contingency isheen jettu sun yeroo rakkinaaf baasiilee nu hin beekneef kan nu fayyaduu danda'u kaashii muraasa, qarshii muraasa of harkatti qabaachuu. Isaan kun minimum requirementidha. An dhaabbata baay'ee nan beeka. Kan akkamii saalarii kaffaluu dadhabuudhaan kan hojjetoota battanu nan argan. Hojjetooti dhiisanii yeroo isaan deeman. Maalirraan kan ka'e damooza ji'aan danda'anii kaffalan. Sun immoo maal jechuudha? Dhaabbatichatu liquidity problemii keessa jira miti. Maneejmentii isaatu rakkina guddaa qaba. Pirogiraamiin qabu ekspensiin isaanii. Amma fakkeenyaaf construction irra kan jiranii seektarii construction yeroo baay'ee waan an beeku jechuudha waan an argee maal godhu birrii advaansii fudhatu. Advaansiin pirogiraamii mataasaa qaba. Advaansii jechuun dursanii inni advaans birrii fudhatu hojii isaan akka jalqabaniif 20% isa 30% isa birriitu kennamaaf. Birricha argachuudhaa fi piroosesii mataasaa qabaa kollaateraalii qabsiisanii hojicha ittiin jalqabuudhaaf 20% fudhatu. 20% sun kan kennamee fi dhaqanii hojicha ittiin jalqabaniidhaaf malee ekspensii biraa irra akka isaan oolchaniif miti. Ijoolleen maal godhu yeroo baay'ee dhaqanii makiinaa ittiin bitu. Dhaqanii piikaappii ittiin bitu. Aksuaalii isaan fayyada fiiksida setii dhaabbata isaaniidha. Amma garuu maalitti isaan gaza? Isaan galchaa kaash shoorteejiitti isaan galcha. Qaama waan hin argee jechuudha. Yeroo kana maal keessa galu? Rakkoo faayinaansii yookiin rakkoo kaashii qarshii of harkaa dhabuu keessa galu. Wantoota hojichumayyuu itti fufuufaa dadhabu. Hojicha parsentii irraa eegamu hojjetanii dhaqanii peeyiment sartifikeetii galchanii birrii fudhachuufaa rakkatuun. Kun immoo maalirraa dhufe jechuudha? Kaashii maneej gochuu dadhabuu isaaniirraa ni dhufedha. Inni kan biraan kan isaan rakkatan yeroo baay'ee waan hin argu. Namoota dhaabbata dhuunfaa isaanii geggeessanii hojii wal qabatee jechuudha. Inni kan biraan operational cost isaanii namni kamiyyuu biizinesii irra jiru jechuudha. Namni yeroo ammaa kana biizinesii raan gochaa jiru kan inni gochuu qabu kufaatii karaa faayinaansii irraa of hambisuudhaa fi operational cost isaa minimize gochuudha. Operational cost gaafa jennu fakkeenyaaf amma faabrikaa keessa pilaastikii oomishaa jennu namni tokko. Pilaastikii oomishuudhaaf operational cost gaafa jennu roo maateeriyaalii bituu haa ta'u. Achitti immoo ijoolleen namooti sarraateenyoota achitti hojjetan. Maateeriyaalii kamiyyuu indirectly haa ta'u wantoota fayyadaman hundumaa unwanted maal jennaani efficiently and effectively isa jennu jechuudha. Fayyadamuu danda'u qabuun. Operational cost managing goone taanaan maal ta'a jechuudha. Productiin suni cost gaafa gabaatti baafnu gatiinsaa ol ka'a. Gatii sanaan gaafa gabaatti garan immoo akkam ta'u kompiitaanti ta'uu dadhabu jechuudha. Inni kan biraan maalirratti fookas gochuu danda'u qabu profit analysis isaanii sirriitti hojjechuu danda'u qabu. Dogoggora guddaa an argaa oolu jechuudha. Kun amma practically waan hin beekudha. Profitii analysis gochuu qabu gaafa jennu bu'aa isaanii hin beekan. Maal akkamitti namni hojii hojjetu bu'aa isaa hin beeku naan jechuu dandeessati. Maal yaadu fakkeenyaaf qodaa kana markaatoodhaa bitee fidee gurguraa jiru. Inni nama markaatoodhaa birrii 5 fidee addanatti birrii 10 gurguree meeqan buufadhee yaadaa jira. Birrii 5 buufadhee. Garuu qodaa kana duukaa ganaa waciilee yookiin ekspensota yookiin baasiilee hafantu jiru ganaa. Sichi maal kaffalaanii? Taaksii mootummaan kaffalaan. Mana kiraayiin kaffalaan. Baasiilee inni itti yaanne kan ibsaa jira, kan bishaanii jira, kan yaabsisuu jira, kan buusuu jira. Dhuma waggaa irratti gibira waggaa kan gabbaru jira. Damoozii hojjetootaa jira. Kanaaf yeroo baay'ee gross profitiiti. Gross profit gaafa jennu dimshaashaa. Kanarraa bakka amma fakkeenyaaf walumaa gala birrii 5 bitee 10 gurguraa jira malee inni
baasiilee isaa kana bitee ittiin gurguree duwwaa bu'aadha dhee yaadaa. Bu'aa dimshaashaatti kan inni yaadu. Garuu kan yaaduu qabnu after profit tax bu'aadha kan hin jennu jechuudha. Yeroo baay'ee hojjetanii kisaaraadha. Garuu gaafa qodicha bitanii maal godhanii bu'aa qaba. Garuu dhummisaa dhuma waggaarratti gaafa laalan maal ta'a? Kisaaraadha. Yeroo isaan kisaaraa kana fudhatanii gara taaks ofiisarii gibira gabbaruudhaaf deeman immoo akkam ta'a? Maaliif kisaaraa hojjetta? Kisaaraa hojjechuun immoo hin eeyyamamu. Deebi'anii peenaalitii biraa keessa galu. Kun keezii seenaariyoo sirrii ani deelii argaa ooludha jechuudha. Mootummaan kan inni eeyyama sii kennuuf akkati buufattee maal gootu? Gibira yookiin taaksii mootummaa akkati gabbartuuf malee akkati kassartuuf miti. Kisaaraa sana garuu isaanii beekumsa dhabuurraan kan ka'edha kan isaan keessa galan. Maal yeroon bitee oo kanaan hin bitee attamitti kisaaraa keessa galu? Lakka gaafa anaaliisiin isaa hojjetamu isaan piroofitii dhadhanii kan isaan yaadan qodicha bitanii ma gurguruudha. Ganaa baasii baay'ee of keessaa qaba. Baay'ee of keessaa qaba. Kanaaf piroofitii isaanii irratti baay'ee hojjechuu danda'u qabu. Neet piroofitii isaanii ishee dhumaa jechuudha. Cuunfaa ishee jechuudha. Gibira mootummaa erga gabbaranii booddee isee jirtu. Because baasiileen sadarkaatiin hirama. Inni jalqabaa kosti isa jennuudha. Miti san ammasiin jedhee baasii jalqabaati. Inni lammataa immoo baasiilee bulchiinsaa jennee kan hin yaadu. Fakkeenyaaf namni tokko biddirii fudhatee hojjeta taanaan amma intarestii akka baasiitti yaaduun. Baankii liqii baankii irraa fudhatee hojjeta yoo ta'e amma parsentii guddaa kaffala. Parsentii 21-23 kaffala. Hojii hojjetuun nammaa qodaa kana nammaa baankii irraa liqii fudheen qodaa kana bitee nagada taanaan isaan qodaa kana bitee irraa buufadhu duwwaa yaaduun qabu. Bu'aa koo kan na jalaa hir'isan maal dabalataa jechuudha. Baankii irraa inni fudhee ittiin hojjechaa jiru intarestii kana ekspensii godheen qabachuu danda'a waan ta'eef. Maamiltooti koo baay'een hin qabatan. Maamiltooti koo baay'een hin beekan. Birricha fudhatanii dhaqanii hojjechuu bu'aa kanarraa argame duwwaatu bu'aadha malee baasii biraa akka qaban hin yaadan. Hojjetanii gaafa laalan nama bishaan gingishaatti naqeedha. Sanumaadha. Keessuma gadi darba. Jijjiiramni hin jiru. Kanarraan kan ka'e kollaapsiitti dhufu. Dhaabbaticha dhaabanii hojii biraan immoo hojjedha jedhu itti dhufu. Garuu utuu dursaniitti yaadanii nun baafne jedhu. Argite sun maa inni dura ogummaa sanaa dhabuudha. Inni kan biraan maa inni qabiinsa herreegaa isaaniidha. Qabiinsa herreegaa gaafa jennu mootummaan yeroo kana keessumaa amma wanta amma jiru wajjin walitti qabeensii kaasa. Mootummaan waan hundumaa kiliirlii ilaalaa deemuu barbaadaa jira. To'achuu barbaadaa jira. Kallattii kamiin namni kamiyyuu tiraansaakshinii qabu biizinesii qaba taanaan baanka akkaawuntiidhaan sochoosuu qaba jedheera. Baankii keessaan. Baankii dhuunfaa isaatiin. Baankii dhaabbatichaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha ifa gochuudhaaf ati amma tiimoodiin dhaabbata keedha. Tiimoodi garuu akkaawuntii mataasaa, biizinesii mataasaa, rikeerdii mataasaa, everything waan hundumaa qophasaatti qabaachuu qabaadha. Bittaa haa qabaatu, baasii haa qabaatu, gurgurtaa haa qabaatu, liqaa haa qabaatu, hundumti isaa maal ta'uu qaba? Sanadaan hoogganamee taa'uu danda'uu qaba. Sanadaan hin hoogganamne taanaan baasileen ba'anii baankii irratti mul'anne taanaan taaksii kompiilaansii fidan. Itti gaafatamummaa fidaan eessaa dhufee ba'eedhama. Galiin yoo dhufe soorsiin galii sanaan beekamu taanaan taaksii kompiilaansii jala si gashi. Itti gaafatamummaa jala si gashi. Kanaafiyyuu kiliirlii lafanni dhufe lafanni dhaqu. Wanta bitte, wanta gurgurte, wanta liqeeffatte, wanta goote hundasaa faayinaanshaal rikeerdii isa jennu galmee herregaa qulqulluu qabachuu danda'u qabu. Sababa galmee herregaa hin qabneef, sababa sanada hin qabneef namooti baay'een birrii kaffalu. Sanada hin qaban birrii kaffalaniif. Seera herregaa keessatti immoo, seera herregaa biyya kanaa keessatti immoo baasii xiqqeessuun si gaafachiisa, baasii ol guddisuunis si gaafachiisa. Galii gadi buusuunis si gaafachiisa, galii overstate gochuunis si gaafachiisa. Lachuun isaa taaksii itti taataa jechuudha. Akkam jechuudha kun yeroo gadi diigamu. Gaafa gadi diigamu. Akkam jenna beektaa? Paralaliidha lachuuyyuu. Fakkeenyaaf ekspensiin kee birrii miliyoona tokko ture. Ekspensiin kee. Baasiin kee. Baasiin kee birrii miliyoona tokko ture. Ati garuu 500 qabatte. Amma namni maal ekspensii koon dhiisee hoo? Mootummaan maamna gaafata. Yoon ekspensii ol kaase piroofitiin koo akkam taare gadi bu'aa mitiire taaksii mootummaan argatutu ol ka'a.
Profitiin koo ani ta'a waan ta'eef yooma expensii koo gadi buusu. Profitiin koo ol ka'a. Kallattii masanaan immoo taaksiin mootummaan argatu immoo maal ta'a? Ol ka'a. So mootummaan of fayyadamaadha yoo jette jechuun gibira barbaadamu argataa jira. Anoo expensii koo ture 500,000 bakkeetti dhiisee yoo expensii koodha yoo jette dhiisuu hin qabdu. Sababa 500,000 sana dhiisteef qofaatti adabamta. Na hubatteetta miti? Waan hin jirre immoo galmeeffadhu. Miliyoona tokko qabda expensii kee. Miliyoona tokko sana dhiiftee miliyoona tokko tuqaa 5 goote. Maal goote immoo expensii kee? Overstate goote. Sun immoo directly taaksii mootummaa understate godha. Profitii kee waan gadi buusuuf jechuudha. Ammas likki maaliif expensii kee overstate goote jedhamtee taaksii kompiilaansii jala galtaa jechuudha. Wanjalaan gaafatamuu dandeessaa. Profit taaksii gaafatamtaa, vaatii gaafatamtaa, tiyootii gaafatamtaa, wantoota ittiin gaafatamne hin jiru. Peenaalitii gaafatamtaa, intarestii gaafatamta. Adabbii jala galtaa jechuudha. Kanaaf sanada kee seeraan qabachuu gaafa jennu dhugaa masaa, riyaalitii masaa qabattee riyaalitii sanaan gara taaksii ofiisii deemuu riiskoota akka dhaabbati keetti si cufsiisuu danda'a. Mootummaa wanjala keessa galchuu danda'a. Utuun hin beekin jechuun dandeessu. Dhiifama naa godhe jechuun dandeessu. Seera beekuu dhiisuun itti gaafatamummaa jala sin oolchu. So abbootii qabeenyaa keenya, daldaltooti keenya, any businessmaaniin jiranii financial recordii seeraan qabachuu dadhabuu isaanii irraan kan ka'e namooti baay'een eeyyama daldalaa isaanii haareffachuu dadhabuudhaan biizinesii ala kan ta'an jiru. Taaksiin overii itti dhufee, peenaalitiin overii itti dhufee kaffaluu dadhabuudhaan kan rarraasanii, kan dhiisanii ta'aa jiran jiru. Kanaaf wantooleen amma kaase kuni financial managementii isaanii keessaa warra ijoodha. Kaashii inflow outflow manage gochuu danda'uu qabu. Torban kana meeqan baasaa, torban kana meeqan galfadhaa, damooza meeqan kaffala jedhanii piroojeektii gochuu danda'uu qabu. Baajeta qabaachuu danda'uu qabu kan jedhudha. Operational costiin isaanii maal akka ta'e unwanted kostoota hir'isuudha. Kostoota hin barbaachifne focus godhanii kallattiidhumaan kostii qaama oomisha sanaa ta'e duwwaa irratti focus gochuudhaan kana gaafa jennu afaan herreegaati afaan biizinesiiti waan jennu qabnu efficiently and effectively jennee isa yaadnu jechuudha sanaan oomishuu danda'u qabu. Profiitii isaanii immoo sirriitti beekuu danda'u qabu. Sababa profiitii isaanii sirriitti hin beekneef namoota baay'een argite maal amma namichi kun waggaa dheeraa biizinesii kana hojjete garuu maal hin ta'u? Hin jijjiiramu namootati jettu hin jiru. Hin jedhamu. Sun maalidhaa? In hojjetu malee amma minimum maal faasee beektaati. Naggaadoti immoo yeroo baay'ee merchandising irra kan jiranii birrii kollekti gochaa oolu miti. Birriin kollekti gochaa jiran kan isaanii itti fakkaata. Inni isaan waan funaanamaa ooluuf dhufee kaazinaa isaanii waan guutuu fi hojiirra jirra se'u. Gin profit marginiin isaanii meeqadhaadha beekuu danda'u qabu. Hammi bu'aa isaanii dimshaashatti gross profitiin isaanii meeqa? Net profitiin immoo after taxii meeqa? Expensooti jiran clearly beekamuu danda'u qabu. Baasiin jiru hundumtuu baasiin jiran hundinuu clearly ifaa ta'uu danda'u qabu. Namooti baay'een hojii hojjetu malee hojii hojjetan sanaa baasii baasan illee hin beekan. Kaffaluurraan kanatti. Isa kaffalaniif sanada hin qaban. Kun rakkoolee guddaa abbootii qabeenyaa keenyaa biizinesmaanoti keenyaa konsistiin goone akka isaanii ittiin fufne akka isaaniin jiran akka isaaniin milkoofne isaan godhu keessaa warreen ijoodha. Keessumattuu yeroo ammaa kana immoo faayinanshaal rikeerdi yeroo jennu qabiinsa herreegaa irratti baay'ee jabaachuu danda'uu qabu. Gaafan akkasiin jedhu inni dhufe eessaa akka dhufe si gaafachiisa. Yeroo deemu eessa akka dhaqe si gaafachiisa. Baasiileen ba'an hundinuu dhaabbata keejjiin maal ta'uu qabu? Faamilaarii ta'uu danda'uu qabu. Maal nagashee jettee qalal goote waan ati ilaaltu hin qabdu. Akkati hin jiraanne si godha jechuudha. Amma baay'ee kanatti hojjettuuf maaliif? Bu'aadhaaf miti? Birriidhaaf miti? Mootummaan immoo bu'aa kee sanarraa barbaada. Kanaaf tikureetii kennitee ati faayinaansii kee irratti hojjechuu qabdaa isa jedhu siin jedha. Hordoftoota keenya egaan haasaa nuti amma Obbo Bookaa Daawit wajjiniin haasa'aa jirru dhimmoota gurguddaa waan isaan amma dubbachaa jiran kanatti yoonnaa sirriitti itti fayyadamne yoonnaa sirriitti gara hojiitti geddarre garuu
hojiinsaa dhaabbati keenya hin sirrataa dhaabbata baay'een yeroo darbee poodkaastii keenya irratti haasa'aa turrena dhaabbatonni baay'een waggaa tokkoffaa isaanii ayyaaneffatanii dhaabbatonni baay'een hin deemu malee hinuma socho'u malee hojiidhaaf itti yeroo garaagaraatti hojjetu baay'ee dadhabu maleessa dadhabbii guddaatu jirarraa kan hafe dhaabbati baay'een milkaa'inni isaanii bu'aan isaan argatan akka bizinesiitti baay'ee gadaanaadha. Kun immoo dhimmoota liidershiipii wajjin kallattii garaagaraatiin wal qabata jennee haasa'aa jirra. Dr. Waggaarii liidershiip poodkaastiin kunis dhaabbatoota sagalee nuti amma bakka kanatti haasa'aa jirru dhaabbatoota keenya irratti dhiibbaa guddaa uuma. Sagaleen keessan dhiibbaa guddaa uuma jenne inni nuti jalqaba akka dhaadannootti qabannee kaane keessaa isuma kana Obbo Bookaa wajjinis haasa'aa kan jiru kun ogeessa dhimma odiitii irratti odiitara kan nuti haasa'aa jirrus isuma kana kan nu cimsu waanta ta'eef poodkaastii keenya warri dhaggeeffachaa jirtan akkasiin nu hordoftan yeroo hundumaa isin jajjabeessina namoonni gara hojii bizinesiitti seentanii jirtan warri ganaa seenaa jirtan warri immoo as keessa yeroo dheeraadhaaf jirra jettan immoo wanta ka'aa jirru kanarraa kallattii garaagaraatiin akkasiin bu'aa buufattan akkasiin hubattan abdii qabna ammas nu wajjiniin tura. Sagantaan keenya wanti dubbannu yoo isinitti tole like godha warra kaan bira akka ga'uufis share godha subscribe godha isiniin jenna ammas yeroo xiqqoo qabnu keessatti isaanii wajjiniin dhimmoota tokko irratti waliin dubbanneeti gara xumuraatti finnaa jechuudha. Tole egaan dhimmoota gurguddaa baay'ee nu kaaftanii haala baay'ee salphaa ta'een walii wajjiniin haasofne egaa yeroo baay'ee dhimmoota akkasii gadi baasanii hubachiisuun kun badaa baratamaa miti. Leadership podcasting keenya immoo dhimmoota akkasii dhaabbatonni keenya akka isaan citan barbaanna. Dhaabbatonni keenya akka isaan siistama isaanii bareechatanii cimsatanii haala sirrii ta'een haala seera biyyattiin qabduunis akkaataa adeemuu qabanii waan argachuu qaban akka argatan bu'aa argachuu qaban illee haala sirriidhaan deemanii akka isaan argatan hundumtuu ka'ee duwwaa kufee rakkoon qabaatu hin ta'in akkuma sinsila kaaftanii rakkoon qabaa akkaataa qabaa kootiitu sirrii mitiitu hin ta'in bizinesichi hin baasu hin deemsisuudha kan baratame. Kanaaf yeroo baay'ee akkas jedhama. Amma immoo akka ogeessarraa kan nuti hubachaa jirru keessaa tokko dhimmoota baay'een rakkoo kufaatiitiif iyyuu haa ta'u malee dhimmi faayinaansii garuu qabaa herregaa wajjin wal qabatee garuu dhimma guddaa tokko akka ta'e nu kaaftaniitu Bookaan baay'ee guddaa galatooma. Egaa hojiin keessan iyyuu baay'ee bizii nama godhaa. Halkanii guyyaan qabu baay'ee hojiinsaa hojiin herregaa hin dhageenya hin beeknas kallattii garaagaraatiin kanaaf dhuftanii dhuman wajjin akka kanatti maree akkasii akka goonuuf iyyuu carraa nu laattanii ammas irra deebinee galatoomaa isiniin jenna. Kana erga jennee booddee egaan yeroo baay'ee abbootiin qabeenyaa dirqama waan kana hunda beekuu qabu. Kana kan beekanii yeroo baay'ee entrepreneurii ta'aniiti bizinesii banatu. Bizinesii isaan banatan kanatti immoo geggeessaa nama dhaabbata isaanii kana sirriitti waan achi keessa jiru kana sirriitti bulchee geggeessuuf itti dabalataan immoo ogeessa herregaa kan ta'e qacaru. Utuma jarreen lamaan kun jiraniiti dhaabbatni namni suni dhaabbatee durii ka'ee itti goodarraa ka'ee fidate kun sababa rakkoo geggeessummaatiifiti. Sababa rakkoo ogeessi waan isarraa eegamu hojjechuudhaaf beefitee dhaabbanni yeroo baay'ee kufa. Kunis jira. Kanaaf isa kana keessatti ga'een geggeessitootaa maal ta'uu qaba? Geggeessitoonni warri owner managerii ta'an akka tokkotti ta'e ogeessonni immoo kana keessatti hojjetanii ga'ee isaanii ba'uu keessatti kan irraa eegamu maayinni itti gaafatamummaan isaanii maayinni dirqamni isaaniis maayinni kan jedhu geggeessitootaa fi warra ogeessota herregaa kana wajjin wal qabatee seerri maal jedhaa maaltu jira maaltu hubatamuu qaba jettanii yaaddu. Guddaa galatoomii actually dhuguma jette abbaan qabeenyaa utuu jiru namooti professionally dhaabbatichas hoogganan utuu jiranii dhaabbati yeroo inni kufu yeroo inni rakkoo garaagaraa keessa galu in argina. Garuu walumaa gala hundumtu itti gaafatamummaa mataa isaatii qaba. Actually seerri namicha faayinaansii hoogganus liabiling godha accountability jala jira. General managerii isa ta'u abbaa qabeenyaa isa ta'u hundumtuu bakka isaaniitti itti gaafatamummaa qabu. Garuu walumaa gala kanan gorsuun kanan jedhu maalan jedhaanii abbaan qabeenyaa qabeenya sanaatti kan saati. Abbaa qabeenyaati kan saati. Maal gochuu qaba abbaan qabeenyaa wantoota akkasii akka san mudanneef hin mudata argineerra waan ta'eef maal gochuu qaba yoo jenne minimum ji'atti riippoortii qabaachuu qaba. Dhaabbati isaa sun istaatasii kamirra akka jiru
beekuu danda'u qaba. Sadarkaan irra jiru. Faayinaansiin isaa maalirra akka jiru? Bu'aa irra jiraa? Kisaaraa irra jiraa? Beekuu danda'u qaba. Ji'a dhuftu baasii meeqa baasuu barbaada? Expensi meeqatu isa eeggata? Baasii meeqatu isa eeggata? Gara fuuldura ji'a 2, ji'a 3, ji'a 5 irraa, ji'a 6 irraa gara kamitti deemaa jira? Beekuu danda'u qaba abbaan qabeenyaa. Garuu hojjetaan qaba jedhee hojjetaatti dhiisee ta'a taanaan tokko hojjetaa ati qaxartu miindessitu silumayyuu karaaktarii garaagaraa qabaachuu danda'a. Namni gaarii si mudachuu danda'a. Namni keerlesii ta'e si mudachuu danda'a. Namni kaayyoo fi abjuu hin qabne si mudachuu danda'a. So ati itti dhiyeenyaan dhaabbata kee hin hordoftu taanaan, ati itti dhiyeenyaan dhaabbata kee irraa riippoortii hin argattu taanaan kompiliitilii kufaatiitti sun eeggataan. Isaaniin hin qaba jettee raftee buluu hin qabdu. Yeroon siin jedhu dagattee dhiisuu hin qabdu. Dhaabbati kee akka itti fufuuf immoo dirqama ogeessa odiitaraa ta'uu qabdaa yookiin ogeessa herregaa ta'uu qabdaa yookiin liiderii ta'uu qabdaa miti. Jarsti garuu sadarkaa beekumsaatti dhaabbata kee kana kan hoogganu nama waan ta'eef namooti dhaabbata kana hoogganan kompiitaantii ta'uu danda'u qabu jettee garuu beekuun dirqama keedha. Abbaan qabeenyaa tokko dhaabbata kana kan hoogganu nama kompiitaantii ta'uu qaba jedhee amanuu danda'u qaba. Mucaa daadaa, mucaa eessumaa, mucaa firaa, gwaaddanyaa nama safaraa jettee waan jaallattuuf yookiin waan isa gargaaruu barbaadduuf dhaabbata kee irra keessee dhaabbata kee miidhuu hin qabdu. Kana jechuun wal gargaaruu, wal bira dhaabachuu, namoota ol beekanii wajjin, namoota naannoo wajjin hojjechuun dogoggoradhaan miti. Garuu yeroo baay'ee biizinasii riiskii keessa kan gashe eenyudha? PLCtu dhaabbata, ati manaa sheerholderiidha, abbaan manaa sheerholderiidha, disiishin meekeriin isaanumadha, falaac qoraaciin isaanumadha. Biizinasiin kun maal ta'a? Hin kufa. Sababa isaan sheerholderii ta'aniif kufa miti. Sababa isaan sheerholderii ta'aniif kufa miti. Sababa isaan hoogganiif kufa miti. Sababa ga'umsa bakka sanatti hin qabne. Yoo ga'umsa qabaatan rakkoo hin qabu. So nama ga'umsa qabu bakka sana kaa'uudha. Nama ga'umsa qabu immoo bakka sana kaa'anii erga kaa'anii booddees asatti gatanii dhiisuu hin qaban miinimam ji'a ji'aan riippoortii qabaachuu qabu. Dhaabbati isaanii sun maalirra akka jiru baasiidhaan, galiidhaan, bu'aadhaan maaliin gara kamitti akka deemaa jiru beekuu danda'uu qabu. Dhimma babbareedaa gurguddaa walii wajjiniin kaasaa jirra egaanii gara xumuraatti fiduudhaaf yeroo baay'ee ogeessonni waan himatanis qabu. Fakkeenyaaf abbaan qabeenyaa yookaan immoo namni ana geggeessitu akka inni gara dogongoraarra akka nuti adeemnuuf isaanumatu sababa jedhanii yeroo isaanitti himatan illee jira. Abbaa qabeenyaa yookaan hoogganaa immiidiyeetii isa qacaramee hojjetu sunas ta'uu danda'a. Kana keessatti ga'een ogeessaa hamma maaliitti ta'uu qaba ofiisaatii isa jedhu kana kaafan yoo wanti nu kaaftu jiraate gara xumuraatti garuu gaaffii ani qabu. Jaarraa nuti amma 21ffaan nuti keessa jirru kuni jaarraa itti beekumsaa fi namni ogummaadhaan keessumaa beekumsaan itti geggeeffamu warri faranjii akkas jedhu knowledge based economy jedhu. Economy dhumti illee jaarraa kana keessa intinaa jedhu beekumsa baay'ee barbaada. Hubannoo baay'ee barbaada akkuma silanuu kaasaa turtenna. Dhaabbattoonni keenya immoo ammuma keessumaa dhaabbattoonni nuti qabnu kan saba keenya ammoo baay'inaani isa ta'u warreen gara biraas ta'uu danda'a for that matter ogeessa gorsaa fayyadamuun warra gorsan warra akka keessanii warra akka dhaabbata keenyaa amma nuti Timod Management Consulting kan jedhu qabnaa isaan kanan fayyadamna. Isinis dhimma taaksii irratti odiitii irratti konsaltii gootanii hojii garaagaraa kallattii garaagaraatiin dhimma dhaabbata bulchiinsaa irratti hin gorsitu hin beeknanna. Dhaabbattoonni keenya garuu beekumsa hubannoo kanaa bira hin geenye waan haaraan maaltu jira? Maal nuu fidanii dhufu? Ofuma fayyadamuudhaaf jedhu irraa kan hafe malee utuma jedhaniiti dhaabbanni baay'een nuti isaan kufanii argamanna. Kana wajjiniin wal qabatee qabatamaadhumatti utuu kana godhaniiru ta'e dhaabbanni baay'een irraa hin oolu turanii jettee kanatti yaaddu. Qabatamaadhumatti kanumti sin mudate iyyuu dabalatee kan sila akka nuu kaafte sinaas ta'uu danda'anna. Ogeessota kana fayyadamuun saayinsii dhumaan hammam deeggaramaadha. Guddaa galatoomii akkuma ati jette barri kun bara informationiiti. Bara informationiidha. Informationii tokkoon baay'ee buufataa jiru beeku. Daldaltooti beeku. Informationii maaltu jira jedhanii wal gaafatu beekamaadha. Biizinasii kamtu jira amma maalirratti yoo hojjenne kan jedhu walii isaanii hin gaafatu beekamaadha. Markaatootu seentee informationiin vaaliyuu inni qabu beekamaadha. Garuu informationii kana
Isan sila siin jedheedha. Daldalaan biizinesmaaniin kan inni fookas godhumaa inni isamma gurguree irraa buufatu qofati biizinesii dhedhee yaadaan. Loongi termii yaaduu hin danda'u baay'eensaa. Amma fakkeenyaaf adivaayizara qaxaruun gorsaa qaxaruun qodaa kana dhaqee markaatoodhaa bitee asitti gurguruudhaaf gorsaa maal na barbaade birrii maalii naa kennaa dhaqeen bitadhee dhufaa maal na gorsaa jedha. Inni kan inni ilaalu isee ammaa qofaadha. Isan silasii kaase immoo biizinesii nuyi hojjennu steekhooldarii hedduu qaba. Itti gaafatamummaan keenya baay'eedha. Nama tokko jechuun qofaa kee miti. Aannan gurgurta taanaan amma expire date'iinsaa kan irra darbe aannan gurgurtee eessa jirta? Aannan markaatoodhaa bittee asitti gurguruun waan tokko gorsaan barbaadu. Garuu suuqii xiqqaa tokko yoo dhattee ol fuutee ilaaltee namicha akkoo mana hidhaa galchisiisuu dandeessa. Daa'imman yeroon isaa yeroo darbeen. Kun amma informeeshiniidha. Gaafa hojii hojjetanii atamma expire date ilaalaa maaloo ilaalaa hojjechuun si rakkisuu danda'a. Advaayizarii qabda yoo ta'e garuu yookiin gorsaa qabda yoo ta'e garuu gorsaan tokko gaafa si gorsu wantoota daldalaan tokko hojiin itti baay'achuurraan kan ka'e hin dagata ati jettu yeroodhaan gibira beeksisuu, vaatii yeroodhaan beeksisuu, tiyootii yeroodhaan beeksisuu. Maaliif yeroodhaan gibira beeksisuu dhiisuun implikeeshinii baay'ee qaba. Fakkeenyaaf namni tokko yeroodhaan gibira beeksisu taanaan aca barbaarii dhadhama. Waliin dhaayera bakka maaliif gibira mootummaa gabbaraan jiru. So namicha kana follow up nuu godhaa. Odiit nuu godhaa. Taaksiid godhaa. Peenaalitii harkaa fuudha adabaa. So fayyaa abbaa nagaa eessa keessa of galcheera jechuudha. Kiraayisisii biraa keessa of galcheera. So waan hojichi sitti baay'atuuf kaampaanoti gurguddaan immoo jiru. Dhaabbattooti keenya gurguddaan amma nuyi advaayis goonu jiru. Kompiitaantii kan ta'an professionaalii qaxaranii hojjechiisaa jiru. Namoota gahumsa qaban faayinaansii irratti maal irratti qabu. Garuu hojiin itti baay'achuurraan kan ka'e awaajii yeroodhaan bahuun dubbisan. Imaammata mootummaa ba'an. Baank tiraansaakshinii wajjin kan ol qabate. Paarcheezii wajjin kan ol qabate. Seelsii wajjin kan ol qabate. Gurgurtaa kanaa wajjin kan ol qabatanii wantoota yerootti ba'anii investimentii wajjin kan ol qabate. Hin dubbisan. Vaatiin amma yeroo darbe labsiinsaa jijjiirameera mitiire. Isa kanallee yeroo itti dhaga'anii baasanii dubbisan hin qaban hojicha duwwaa irrattidha kan isaan tikkureetii godhan. Advaayizariin bakka kanatti barbaachisa. Ogeessi garuu suma kana ta'a hojii isaa. Hojii rutaayin hojii isaa hojjeta kaa. Inni hojii hojjeta. Inni ogeessi gorsaan immoo hin dubbisa. Yeroo itti kan bahu hin dubbisa. Kastamaroota isaa yookiin qaama advaayis godhu sanaaf sheerii godha. Kana sirreessaa. Fakkeenya tokkoon sii kaasa. Dhiyoo kan amma labsiin maal jedhamu ba'ee ture tiraanspoorteeshinii irra vaatii akkasaa fakkeenyaaf wambarii nama 8 ol kan qabu geejjiba irratti taaksiidha akka ta'u vaatii akka kollekti godhan. Kana dura garuu vaatiin kollekti godhamaan ture taaksii irratti. Hin beekan namooti baay'een hin dhageenye. Akkaawunta tiraanspoortii irratti namni taa'ee vaatii maal gochaa kutaan ture. Maal jennaan hin dhageenye noo. Akka seera mootummaa namaa labsii amma inni baase kanatti hin hojjenne warra amma birrii miliyoona 2, miliyoona 3, miliyoona 4 warri gaafataman jiru. Suneessaa dhufe buufatanii kaffaluuf hin deemanam kisaaraadha kun. Maalirraan kan ka'e informeeshinii sana dhabuurraan kan ka'e. Odeeffannoo dhabuurraan kan ka'e. Kanaaf kaampaanoti kamiyyuu daldalaan kamiyyuu haa xiqqaatu haa guddatu kallattii kamiidhaan maa tiraansaakshinii birrii 5,000 tiraansaaktii godha guyyaatti hin ta'in seera tiraanzaakshinii qabu hundumaa baank akkaawuntiidhaan godhee ogeessaan godhatee faayinaanshaal rikkeerdii godhatee socho'uunsaa dirqamadha. Asitti gorsaan fakkeenyaaf liidarshiip biroodkaastii kanallee hordofuun amma rooliin keessan guddaadha. Saba kanaaf sabi kun aweernesiidha malee keerlesii ta'uu qofa miti yookiin dhibaa saba ta'eef miti aweernesiidha. Hubannoon hin kennamne poolisiin mootummaa yerootti appideet ta'u kana hordofuu aweernesii isaan qabu. Keessa galee of arga malee adabamee of arga malee dursee protect of gochuudhaaf wanti inni irratti hojjete hin jiru. Qaamii kanas advice godhu hin jiru. Qaamii kana barsiisus hin jiru. Yuutuuboonni jiran barumsa akkasii hin kennan. Akkuma beenu waan biraadha yuutuubiin kan inni haasa'aa oolu. Tiiktokiidhaan kan darbu waan biraadha. Garuu saba keenya kan gargaaru keessumattuu saba keenya kan gargaaru
young generationii dargaggoota amma biizinesiitti seenan afaan keenya kanaatiin kan dubbatanii broadcasting kun baay'ee isaan fayyada. Interviewun akkasii kun baay'ee isaan fayyada. Voicing kun sagaleen kun baay'ee isaan fayyada. Namoota dhaga'uu barbaadaniif, namoota of jijjiiruu barbaadaniif, namoota seera qabeessummaadhaan socho'uu barbaadaniif, namoota biizinesii isaanii guddifachuu barbaadaniif, namoota mul'ata qabanii fi baay'ee murteessaadha broadcasting akkasii. Kaayyoon poodkaastii kana rakkoo geggeessummaa dhaabbilee adda addaa keessa jiruuf xurree milkaa'inaa argisiisu akkasumas dhaabbilee hanqina hoggantummaatiin bitintiraa jiran utubuudhaan aartii fi saayinsii geggeessummaatiin akka ijaaraman taasisuudha. Poodkaastii kana cinattis dhaabbileedhaaf karaa dhaabbata keenyaa Tiimood Manaajimeenti Konsaltans gorsaaf leenjii dabalataa ni kennina. Advaayizarii miindessuun baay'ee murteessaadha. Information is one of the assets of organization jennee akkuma qabeenya dhaabbata tokkootti dhahenna. Informationiidhaan kisaaraa guddaa kee agalla. Odeeffannoodhaan bu'aa guddaa arganna. Odeeffannoo dhabuudhaan maal keessa galla? Kisaaraa guddaa keessa galla. Miidhama guddaa keessa galla. Kanaaf informationii kana immoo nama update nu godhu, nama nu dhiyeessu, itti gaafatamummaa fudhatee qaama mootummaarraa yeroo yerootti labsii ba'an kana hordofee kan nutti himu, biizinesii haaraa kan nutti himu qabaachuun keenya murteessaadha, faayidaa guddaa qaba. Malee hojii waan dhabuun miti. Fakkeenyaaf nuyi amma konsaaltii goona. Kan hin konsaaltii goonu just profiitii addaa secure gochuuf miti. Atis akka professionii kana beektutti nama tokko gorsitee kisaaraa hedduurraa gaafa hambiftu birrii argatturraa namichi irraa afuu sanatu si gammachiisa. Namooti keenya immoo kaffaltii har'aa fookas gochuu hin qaban. Nama baay'een beeka namoota advaayizarii qaxarachuu dadhabanii, akkaawuntaantii qaxarachuu dadhabanii amma dhaabbata cufuutti ga'an nan beekan. Garuu utuu damooza akkaawuntaantii tokkoof advaayizarii tokkoof kaffalanii dhaabbati isaanii itti fufa hin guddata ture. Ishee xiqqoo seevii gochuuf jecha wantoota gurguddaa luusii godhuun. Kanaaf baalaansii godhanii in minimum cost wayittiin dhaabbata isaanii hin miineenii advaayizarii qabaachuun isaanii dirqamadha. Tole. Egaan gara xumuraatti akkuma nu kaaftee dhaabbati keenya kun egaan leadership podcasting kun ofii keenyaan hojiilee garaagaraa hojjenneeti podcast kana sagalee kana tumsaa jirranna. Dhaabbatoonni biizinesiis haa ta'u dhaabbatoonni garaagaraa akka isaanii nu wajjiniin hojjetanis hin barbaanna. Isaan nu wajjiniinis ta'anii podcast kanas baasii guddaa garaagaraa qaba akka sila kaasaa turte. Kanaafis namoota biizinesii irra jiran biizinesii irra hin taaneefis waa'ee podcast kana dabalatee akkuma amma kaaftee sponsor gochuudhaan kallattii garaagaraatiin akka isaanii nu wajjiniin hojjetanii fi meekara keetiin maal jettaan? Asumaan guddaa si galatoomfachuun barbaada. Akka saba keenyaatti akka afaan kanaatti kallattii bira hin beeku, warra kaan bira hin beeku. Garuu akka saba keenyaatti leadership broadcasting kun isa jalqabaa natti fakkaata. Rooliinsaa immoo dhuguma mul'ataadha, guddaadha. Dhuguma mul'ata guddaadha. Saba keenyaafis bu'aa guddaa qabaan. Dhuguma namni keenya kilaasii galee barachuurraa informationii silkii isaarra jiruun dhaga'ee namni of jijjiiru baay'ee nu yoobbeenna waan ta'eef jechuudha. Waan xixiqqaa silkii keenyarraa ilaallee argineen jireenya keenya yeroo itti gaayid goonuun jiraata waan ta'eef, daayirekshinii yeroo itti olii ilaannu jirra waan ta'eef. Kanaafiyyuu dhaabbati keessan Tiimood hojii gaarii jalqabee jira. Jabaattanii akka itti fuftan hin barbaada. Qaami kamiyyuu biizinesii kam orgaanaayizeshinii kam sochoosaa jirtan liidarshiippii gorsa asiin karaa dhimma liidarshippummaa irratti kennamu kamiyyuu kallattii kamiin akka isin itti hirmaattan, akka isaan isin gorsan, akka isaan isin barsiisan, tireeningii garaagaraa akka isaan isinii kennan asumaan isin jajjabeessina. Sababni isaa hin buufattu malee hin kasaartan. Kaffaltii xiqqaa Tiimoodiif kaffaltanii bu'aa guddaa akkasiin buufattan abdii guddaan qaba. Sababni isaa kun loojikaalii waan ta'eef jechuudha. Yeroo yerootti baay'ee seeruma saayinsii addunyaa kanarra jiru keessatti beekumsi tokko yeroo muraasa booddee expire godha mitiire. Kanaaf yeroo yerootti of jijjiiruu tireeningiidhaan mootummaan tiyu daayirekshinii guddaa kaa'eera. Baankotii dhaabbatooti kamiyyuu yeroo yerootti tireeningii hojjetoota isaaniif kennu kaappaasitii biildingii irratti akka isaan hojjetan jechuudha. Kanaaf Tiimood tireeningii hin kennaa, Tiimood hin gorsaa. Kanaaf gorsa karaa Tiimood kennamu hordofuudhaan
Akkasuma immoo qaamaanis dhuftanii kontaakti gochuudhaanii isaanii wajjin haasa'uudhaan dhaabbata keessan rakkoolee liidarshiippii isaan mudate hundumaa keessaa kallattii kamiin isin baasuu danda'u waan ta'eef ogeessota baay'eetu jala jira waan ta'eef akkasiin tiimoodii irraa fayyadamtan karaa kanaa isin jajjabeessuun barbaadan. Asumaanis Dooktar Waggaarii guddaa si galatoomfachuun barbaada. Nuufis iddoo laattee dhaabbata keenya kallattii kanaan interviiyuu nu gochuu keetiif guddaa galatoomi. Galatooma egaanii turtii nuti Bookaa Daawwitii wajjiniin goone mareen dhimma faayinaansii irratti yookaan immoo qabaa herregaa wajjiniin wal qabatee dhimma odiitii wajjiniin wal qabatee isaanii wajjiniin godhaa turre baay'ee guddaadhaa fi baay'ee kan namatti tolu akka ta'e argaa turtaniittu isa kanas nu hordofuu keessanii baay'ee guddaa isin galatoomfanna. Egaan dhaabbileen keenya warri jalqabarra jirtan geggeessitoonni dhaabbataa ogeessonni dhaabbata keessa hojjetan kana rakkoo garaagaraarraa oolchuudhaaf isaanii wajjin dhimmoota isaan kaasan kanarratti illee akka hojiirra oolchitan isin jajjabeessina. Itti dabalataan immoo dhaabbatni isaanii kunis immoo karaa viidiyoo keenya kanarra lakkoofsa isaanii gara xumuraarras achumaan hin keenya kallattii sinaanis isaaniinis argachuu dandeessu. Kallattii garaagaraatiin hojii dhimma kanaa wajjin wal qabatu irratti walii hojiin hojjennee dhaabbata keenya ceesisu sagaleen addanatti dubbatamu kuni sagalee dhaabbata keessan irratti dhiibbaa uumuu danda'u akka ta'e argaa akkasin turtanii akkasin hordofaa jirtanis amantii guddaa qabna. Kanaaf Dooktar Waggaarii Leadership Podcast inni jedhu kun dhimma geggeessummaa irratti dhimma bulchiisaa irratti addumaan immoo makka ka'aa ture immoo imaammatoota yeroodhaa gara yerootti jijjiiramu garaagaraa labsii garaagaraa irratti illee kan nuti ogeessota akaakuu garaagaraatiin finne bakka kanatti maree garaagaraa geggeessinu waanta ta'eef yeroo hundumaa nu wajjiniin tura. Poodkaastii keenya hordofaa, laayik godhaa, yoonna warra kaaniif akka ga'utti immoo sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa isiniin jenna. Yeroo garaagaraatti immoo dhaabbata keenya tiimood maanaajimenti konsaltingii wajjiniin immoo akkuma sila jedhame dhaabbata kanaa wajjiniin kan walii wajjiniin hojjetu nuumaan kan bu'uureffame yookaan hundeeffame hojiilee garaagaraa dhaabbata garaagaraa wajjiniin hojjennu isinii wajjinis hojjechuu ni barbaanna. Kanaaf nu wajjiniin hojjedhaa, kottaa irratti dubbadhaa, yaada keessan dabarfadhaa. Poodkaastiin kun kan keessan isiniin jenna. Galatooma guddaa ulfaadhaa.